turte abdi jiru leqetu sadagaan turre reebu gaafi sigaafanne sister tartiibaan deebisi bakka latus hordofaa jirra waan gattaniif itti gaafatamummaa fudhatuuf jiraatan andabbaali naamana dhageeffadhu ni jinka tokko farratti karoora yaada isii hubadhuuti ati waan namni bakka taasu jiruun beene teessoo kophaati asiin boyno boleeti muti qabadu meela sinjee Arafat video dah lagi gabai. Geeman beene taphataa namni sitti fayyadamini muti qabadu taa'e geeman beene keessa muti qabadu gorsiisallee dhiifama hawaasallee ati geema nama geema si gubbatti taphatu jira obsa gubbatti namni sitti wajin namni sitti hin gaagin boo abdii kayyattu abdii akkasitti namni martuu si hubachuu abdii kayyattu deemi finfinne keessa nama salli yoo beera saluu barbaade salama konkaa geeja lagaa deem nama salli finfinne Amma Saka kamulla. Abdiye. Bocola, sigaleen dubbisee ta'e hool baatee nama udaa laayisuu barbaaddu. Eenaa nama badawushi. Deema amaara salli finfinnee keessatti hoola. Abdiye. Nama kan ittiin badii qaba. Hoola nama ta'in. Eenaa deemi maayii tokko danas. Deemi amaara salli finfinnee keessatti danka binaas hin jee hoola almaadha salu. Andabbaan nama siyaasaati fokkota. Enzel kalb. Naa waccaa jiru. يا ربنا من سلبسيني مجدين دي فما قامت تعرفت وقع مالكو ربي كره تنقول دبالك يا بشان Eenyu jira eenyu tun jirre addan beeku baran. Wallahi azii wa billahi karim agartee migizeen gasii tana raabe. Abu Amira keessa jira maal. Maaltu amma na kiyya bana daasoo hundatu kai. Hai. Arsiin jenne harkeen jen natti hartanii jirtan hawaasa kai duraan eenyu arsii arrabsiisin jedhe eenyu arsiin takkanaati jedheen yoom jedhe namni wal lola walitti aara wal ta'a. Hai maaltu isin akkanatti isin hatatatata isin godhe. Maaltu nara dawwalamma. Why ummata makeup akkam taana dhiifama jenna sin jalaan baan. Hai mana kiyya bana dhiyaasuu hin danda'u sagalee kiyya ni jiraame. Hai baasuma kamiin nabbe eenyu arsii arabsiisan jedhu duraan arsiin takkana eenyu jedhe eenyu tuqeen. Namni rakkoo jechuun yaani waan dubbachuu yaani duraanin eenyu tuqeen akka namni kasaartaa akkasinni kasaartaa eenyu tuqe eenyuun keeke namni miira keessa hin galagalee jedhe arsii amma kun isaan akkanumaa afaan dhufanii afaan namichi jiran jirtan hawaasa kiyya isin hundinuu dhiifamanaaf godha namni hin dogongor ilmi namaa kan dogongorre hin jiru arsiin isa arganis dhiifamanaaf godha irra naaf taraa jedhe. Wan biraanin jedhe mee Oromoo na jibbitana kan jibbina mee waan biraanan dubbadde. Mee taaftabii naa godhaa rabbeedhaan networkiin maaluma ta'e networkiin ni jira mee sagaleen tiyya. Koi rabe mudi tar khayra fredde ti debe ada sa baate harargee kiyya mal jette isiyantu miira keessa galtanii zarraaf jettanii gaafsan ummata kuma jaarrat ta'e ani walwallee warra miidiyaa kanaan beeka as dhufee intala kana bira hin dhaabbadhonnaan keessaan dhuftanii namni akkatti na way waatee intala kana dhaqeen fuudhe an beekachi hatta dhiibbaa isinirra gootan jaalibsa asirra jirta hin beetu guyyaa sana. Hin barbaadu ani waan miidiyaa kanaan beeka.
Kenaatum intalli shafoon tun jechuudha nama itti lafee isii baasee isii Somaalee gartee baraa Somaalee keessaa isii fuudhee wayyaaltitti jechuudha. Achi fuudhee biyya kana isii fideewu afaan garagaltee dubbitti godhaa turte. Tuttuqaata kaan alatti hin barbaadu jettee ijoolleen mana madaamii keessa teessee taphattee dhiisi biraa ba'e janiini an gidduu taa'eetiin jara lachuu jaarsummaadhaan arge keessi isaanii jechuudha. Idduu taa'e isin amma halaala miidiyaa irratanii miciyyoon ta'an bishaan irra qulqulluu isin biraa baatisan. Boruunleen fokkottuuleen tun duqeetaam jechuun intalmatee isan taasisaa maqaa hargee fi jaantee tarraan tan deebitee isin kadhattan harree. Inna iddoo gattaa'ee rakkoon kee maal jennaan an asumaa bahuun barbaada gaafattuun laal hoodha damoosa kee kaji'aa hoodha paaspoortii isiidha hoodha ID isiidha waan isitti baase bichaa naalaadha. Koma dhawattanii fi gaafsan ilmoo namaa teettanii. Bayaan kiyya wooma takka naa godhe bayaan wooma takka naa godhe dhagee. Lakkoo isiinii qabdaami. Keenyu. Kamichoo tanaa. Beeyma gani qabu warre guyyaa san booda an garagalee si ilaalle maal lakkoofsi isaan si fuudha kana harreedha kun. Nama jeetiin kan lakkoofsi waan himan. Kuni nama. Namni tokko dhaggeeffadhu namni tokko itti naa bilbila miciyyoo tanaa. Namuma harargee deemee gabbee harargee keessa arsii mucii anaaddi bilbilee dhufa. Deemti kaayyoon isii boonaa dhengette sibiritti yaadu kaayyoon isii fatishaatu Dubaay dhufe fatishaatu natti fayyee natti galatteeti moo dhufe ijaazaa nagu fatatteeti salaa isin ka gabbaatiin warabsituuf. Fatishaa Dubaay dhufe sa? Fatishaan baarii irraa kee Dubaay dhufe inni haa dhufee dubbisatteeti isin. Fagaaraantitti bocallitu. Daan fatishaa Dubaay dhaqee. Bocalli jaartii Somaaleedha. Yaa baleetti shana taate yaa baleetti ta'e. Gosa harreeti Somaalee diqaalaa ooluti. Nama dhugaa isitti himuu dandeetu. Wayyaalee miila labbaatu. Diishu jedhamta akkasii kana diishu miila labbaa. Warri miidiyaa diishu jedhamta. Miidiyaa ishee riippoortii irra karaa tokkotti nama deemaadha. Ijoolleen isii bira jirtan shukuriyyaan ta'a dheengaddatti kan inni san miciyyoon shukuriyyaan yoo isii bira jiraatte na dubbisa seenna lakkoofsa qoraadha. Namni isii bira jirtu amma sa'aatii kana qulqulluu jirtu san. Namni gabbaatee akka isin dubbattu godhee iyyuu warra isin bira jirtu san siin galleeti. Keessaanis itti mashi. Oto Dr. Maryam Olgalfannaa jechuudha. Dr. Maryam Akottu. Dr. Maryam Olgalfannaa. Miciyyoon tun kalee gaafa Dr. Maryamaan eebbiftee galataan gammachuun salaam aleekum jettee sanuu itti deebitee silaa namni isiin dura dhiifama gaafachuu qabdu Dr. Maryamaa dhala. Miciyyoo kabajaan isii gaggeessiti. Taphattee kofaltee miciyyoon sun guyyaa sanillee jettee bar borullee ni dhuftaa hayyee jettee na bira deemtee borullee anuma bira dhuftaa hayyee jetteen Dr. Maryamaa. Itti galee idaan akkasii beeyti manna Dr. Maryamaa san hin jiru haa. Taphni akka Dr. Maryamaa hin jiru bar ni hojjetta ni dhiida abbana keessa dhaabbatta. Habiibti akkisan hin jiru tolli akkasii san hin jiru kabajaan akkasii san hin jirtu. Si galee mee amma lakkoofsa kun haadha namni si bira jirta nama. Namni si bira jirta ijoollee si bira jirta lakkoofsa kun haadha. Gabbaatiin dalagattu kan hiriyaa isiidha. Gabbaatiin dalagattu. Mee namni bira jirtu lakkoofsa kun haadha dhumma namni si bira jirtu. Mee eenyu ta'in si bira jirtu amma sa'aatii kanatti. Miciyyoon shukuriyyaan sa dabre jiru. Ani arsii hin jenne harargee hin jenne hundi keessan namni wanni Oromoo ta'e eenyu gaa wanti kana narraa himaa. Badhaasa atilleen galatoon. Badhaasa galatoome atilleen. Narraa viidiyoo wayii narraa waraabdee jirta. Galataanis sii deebisa dammoo. Galataanis siif deebisa. Rabbiif jecha afoon illaa. Warroottan na arrabsitan. Warroottan orseentanii dubbii asiifichi micciiftanilleen afoon illaa. Badhaasa galatoon. Viidiyooti waraabdellee si argee jira. Thank you biroo. Wanta ka jecha siif hin qabu.
wanti siif qabu afoon illaa qofa. Galatoon. Hordoftoota kiyyaa baay'ee isin jaaladha. Baay'ee isin kabajaa. Warra boochan illee afoon illaa rabbiif jecha dhiifama isiniif godhee jiruu nan xiqqaadha. Ani nama bakka hin bu'u yaada sammuu kiyyaati. Yoon ammoo oofisiniin jechuun kiyya akkana dubbii joloqatuu taate. Akkana dubbii asichi meessoo taate. An dhiifama isiniin jechuun kiyya badii taate. Tanaa san hin jenne. Nama hin tuyne. Nama hin qeeqne. Oromoo kutaa kudha takka hunda arsiisan argees. Warri natti gammadda. Warri naaf gadditan. Warri narraa illee haasawitan. Arafatiyya ani viidiyoo sirraa kaaseetiin jira. Erga atummaan akkatti hubattee karaa deebite viidiyoo ammaan sirraa kaasa gabbuutiin sirraa kaasa. Ani kaastee dhiistee nan dakan. Laal bikka tanaan amma duraan harka eegaati bikka tana garte an viidiyoo sirraa kaaseetiin jira. Dhageeffadhu. Laal ani namni anammoo wanti dhufeef wanti mana badadheef arsii fara argedda guuruuf miti. Eenyu gaafa sin arsii arrabsisin jee an arsii sin arrabsin an argee sin arrabsin cufti naaf ta'u eenyu gaafa san akkas jedhe sin jee kun gaafii miti dogongorree qarfe dhufe takutte taaftee guddoo awwanni dhufeef afoon illaayi okay an argeen faarsine arsiin faarsine. Dhiifama gaafatte beete bikkatti balleessite yoo badii beete yoo badiin beene nama gaafadhu bikkatti dogoggorte yoo beetee irratti dhiifama gaafadhu duruyyee miidiyaa tan takkaasitti dhiise faarsee bultoota keenya kanaatiin beektooti. Dhugaan sin jaan. Of course. So, amma kana keessa maal balleesse? Dhageeffadhu, kana keessa maal balleesse? Gastii namaan deemne. Hawaasni na jaalattuudha. Ni dhufani. Hawaasa kiyya. Ani ilma namaati nan dogongor. Dogongoree arsiin jenne, harargeen jenne dhiifama naaf godhaa. Hedduu ishin jaaladha. Ani gandummallee hin beeku. Namni hin barataa afaan namaa si dogongorsiisa. Dogongoree arsiin jenne harargeen isaallee kana qeequ jiru numa jiru. Okay? Harargee keessa ijoollee teenya taa'ee meeqan arrabsu jiru. Laayifii manattee suuraatii keessa duraaniif duuba keessan arrabsitu. Suuraatii yeroo viidiyoo takka basate na jalatti ergitu. Madaa kaleessaatiin na tuttuutu numa jirti. So, kana arrabsisanis ani badhaasaa baay'ee si kabajuudha. Yeroo duraatiif nama akkanaatillee sin seene. Viidiyoon irra waraabuu dhiisiiti. Wallahi baay'ee si kabajuudhaan. Silleen beekuu kanaan dura nallee. Dogoggortee hin jirtu. Dhageeffadhu dogoggortee hin jirtu timma. Waan gootsan. Dhageeffadhu kaasitti himaa bara naasaa jira. So yammasitti fakkeenyaaf maqaa sidee malee hawaasatti himaa jira bara. So gochi namaa silaa waa nama godhee lubbiyyee miidiyaarraa galcha. Ani keessa kee rabbiitu na arka. Nama akkamii siyaasa beektaa? Nama akkamii jiruu ta'e keessa si guba beektaa? Nama badii balleessee siif fakkaatu sana. Namni badii hin balleessu ilmi namaa kan balleessu hin jiru. Erga balleesse dogongora isaa fudhatee gaafa miidiyaa irratti bihee nama kuma takka. Reefu nama kuma shaniin turan. Hawaasa fuula keessan duratti bihee dhiifama naaf godha. Harargeenis arsiinis warri natti artan dhiifama naaf godha. Anaatu balleesse. Waliif dogongora kiyya irraa eega. Ilma namaatti kan dogongorri hin jiru dhiifama naaf godha. Wanti dhufee malee eenyu gaafa sana akkas ta'e siin jedhe. Eenyu gaafa sana akkas ta'e siin jedhee fi miti. Eenyu yoo nun dorsisu. Amma gabbaatee kanaaf namoonni hedduun bar maaliif gabbaatee waan kana ittiin nuti hin jennee ni jedhan. Dheengata gaafa gasti irra siftan san ijoolleen sanii filoowwan si guddisanii mana miliyeenaan si galfatanii si dhiisanii deeman. Arraati gaafa yaada mataa keetiif iddee gabbaaftee hawaasa kana dhiifama gaafatte maaliif dhiifama gaafattee jaanis duulu jiran. Ati immoo anatti yaaru jirta barati gaafa viidiyoo sirra waraab eegasumatti viidiyoo waraabnu takka hin waraabnen. Ati gaafa sanii si fidanii gasti irra si fidanii mo'aata akkasii godhanii suutii si geessina sin jaar si geessanii achis si dhiisanii si raafatan. Sandis dhiise ammasan waa'ee namaa dhiise laal ani wallahi gantummallee qabu nama tokko si nammeesne mee yoo idaree funu hordofaa jiraatte mee hawaasa kiyya dhugaa jirtu dubbadhaa nallee jibbatanaa kan jibbina mee hawaasa kiyya nama na jaalatu galtii kiyya ganaa na jala ta'a mee warrummaa na jala jirta nama kuma takka jechuus nama dhibba takkaa osoo faataa namni namni kudha shanuu jechuudha okay. Nama kuma takka dhibba takkaan jirta. Reefu nama kuma shaniin turta. Mee kana keessatti namaatu arrabsinaan jedhan jen. Naman tuyne, naman qeenne. Okay, dogongorri akka jirutti ijoollee ta'in harargee meeqaan arrabsu jira. Gurbaan ammaan gasti irratti badhaa ol baasee ture. Namaan akka malee kabajuudha. Namaan akka malee faluudha. Inni sun fiidoon irra waraabee ture. So gasti kiyya ol galcha.
annama gandummallee hin beeku lamni cufti naaf ta'u ati ergannoo qabda annoo nama jecha kasiitiin doorsisanii miti nama dhugodha